Haa shamaar ka fuudhee hordoftoota fi kabajamtoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan marti keessanoo akkam jirtan bakka jirtan nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechaan nagaa kiyya qaba. Isinis akka nagaa qabdanii abdiin rabbirraa qaba. Obboleewwan kiyya marti keessanoo obboleeyyan keenya Saawudii Arabiyaa jiranii fi xiqqaa guddaa beekaa wallaalaanii haga dandeetti keessanii sagalee ta'aa fi sagalee haa taanuu fi Rabbiin keessan kadhadha akka amantaa keessanitti akka musliima taatanis kiristaana taatanis akkuma amantaa keessanitti Rabbi kadhadhaa fi Rabbi irraa malee homaa hin argannu jechuudha. Kanaaf hedduuta akka nama gaddisiisa dhugaa Rabbi laphee nama cabsaa kan filistaalii uffachuu kan nyaata dhabuu isaaniitirra dhibee adda addaatirra kan bu'anii jiranii lukti isaaniillee akka cittoo ta'ee harki isaanii akkasi ciccitee jiru rooraaltu garaa rafee siniin bulu jechuudha. Sinii gala kanaaf osoo Rabbiin akkuma godhe biyya isaaniitiin isaan ga'e wayya osoo nan gargaar anamma osoo nan gargaara osoo jedhee tokko diraama dhibbata akka gargaara nama birri diraama dhibbata akka gargaara jechuun immoo nama hunda sanii gargaarsi keenya kan yeroo hundumaa isaan faayidaa isaaniif hin kennuuf jechuudha mana hidhaa saniif. Kanaaf bu'aan isaan argatan faayidaan isaan argatanii mana hidhaa san keessaa bahanii biyya isaaniitti galuudha. Biyya isaaniitti galuuf immoo nuti sagalee ta'uu fi qabna bira dhaabbachuu fi qabna qaama dhimmi ilaalu akka dhagee akka argee bira dhaabbatu nuti sagalee keenya dhageechisuu qabna. Haga dandeetti keessanii haga beekuma keessanii ana maaltu na dhagaa ana maaltu kiyya sagalee kiyya dhagaa jettanii bira hin darbina. Osoo obboleesni kee achi jiraate kan obboleessi mana hidhaa san keessa jiraate hundumti keenya rafnee hin bullu ni beekna waan ta'eef kanaafuu hundumti keessanuu akka amantaa keessanitti inni guddaan Rabbiitti bu'a. Rabbiin waan hiyyeessan godhe ofiif dabarsa jedhee akkuma nama kamiitu hundumtuu biyyaa baqate malee biyya namaa kana saamna yookiin biyya namaa kana keenya godhannaaf miti. Garuu hojjetannee dalagannee maatii keenyaaf ofis of jijjiirraa biyyaa ba'anii akka carraa ta'e immoo biyyi namaa kan itti hojjetatanii malee kan keessa jiraatanii miti akka barbaade nama godhuu dandeechi. Kanaaf hidhaa kanatti galanii jiranii hidhaa kana keessa immoo waan feetes taatu biyyi keeyyeessas ta'u waan fedhes ta'u biyyuma keetitti irra kabajaa qabdaa jechuudha. Biyya keenyatti akka nu galan yoo dadhabamillee biyya keessa biyya alaan kan qotiyyoos qabaan dullachas qabaan eeffanas qabaan oolas qabu gurguratee gatuma xiyyaarallee kaffalanii akkuma xiyyaarri achi keessa isaan baasee biyyatti isaan galchu sagalee keessan dhageechisaa isiniin jechuu barbaada. Dalagaan keessan kanarratti haa ta'u hundumti keessanuu yoo baay'atanii yoo sagaleen guddate yoo namni kanarraa dubbatu yoo guddate warri dhimmi ilaalu kun illee isaan illee dhagaani mataa isaanii dhukkubaa jechuudha. Kanaaf gizee amma akkuma duuti rakaste kana walin rakasiisina biyya keessattis biyya alaattis dhugaa hedduutu akka nama garaa nama nyaata haalli jireenya isaanii jechuudha. Keessattuu ani amma fakkeenya wanna fudhadha jechuudha. Bakka kanatti amma Baangaalin Paakistaan hin jiranii yeroo mana ijaaran mana warri dhiiraa kun dhagaa baatanii simmintoo laafisanii maal hojjetanii ani garaana dhukkuba maaliif sitti fakkaate anis obboleewwan keenya as jira waan ta'eef Saawudii Arabiyaa keessa Dubaayin keessa bakka hundumaa keessa jira waan ta'eef wayne nuti ijoolleen keenyas akkanumatti baatanii hojjetanii akkanumatti isaanis wanni hojjetan dhagaa isaa baatanii horii isaa eegan hoola isaa eegan re'ee isaa eeganii isaanis akkanumatti dafqa kana keessa akkan dhugaa garaana dhukkuba. Mataana dhukkuba hin danda'u garaan kun hin danda'u Rabbii jecha dhoskee shayii daffisee kennaaf osoo daffisinaan hin jedhin dhugaan siniin jedha Rabbi. Maaliif jennaan nama gurguddaa jira jaarsa gurguddaa jira amma samoonni asitti shintibeeti hojjetan nama guddaa wayiiti dhugaan siniin jedha jaarsa guddaa wayii jechuudha. Huma yani qoonqumaaf xaara malee waa hojjetatee wanni jechuuf miti bakkuma sanitti simmintooti kennanii dhagaatti kennan nannachitti astakaakkala jechuudha namichi sun Rabbi akkatti imimmaan Rabbi shintibeeti oroona nasi wayaa miccadee achi bahu shintibeeti keessa seeneen boo'e Rabbi akaakilee kiyyeen taasiniin jechuudha. Kanaaf namni kunis iyyummaa isaatitu biyya isa baasee yookiin dhagaa kana isa baachisa kan keenya ijoolleen keenyas akkanumatti osuma dhagaa kana baatan osuma re'ee fi gaala gandaa san duuba kaatanu bakka yaada san osoo hin ga'in mana hidhaa san keessatti
dararamaa jiran. Mana hidhaa san keessatti immoo dhibee meeqa fudhatanii achi keessaa ba'an. Kanaaf hundumti keessan haga dandeessanii akka amantaa keessanitti Rabbiin hannama tokko keessa hannama tokko dhaga'uu danda'a. Sinii gala akkuma kanaan duraa jechuudha. Kanaaf namni Rabbiin kadhate homaayyuu hin dhabu waan ta'eef Rabbiin kadhadhaafi. Tokkoffaa irratti Rabbiin kadhadhaafi lammaffaa irratti immoo sagalee keessan dhageechisa. Facebook qabaadhu, YouTube qabaadhu, TikTok qabaadhu, wanna barbaade qabaadhu sagalee kee dhageechisi firii ta'ito. Kanaaf hundumti keessan laphee keessan haa dhukkubsuun siin jedha. Yoo laphee qabaatan namni saba keetiif laphee qabdu. Namni lammii keetiif laphee qabdu isin haa dhukkubsuun siin jedha. Yoo isinitti tole share godhaa. Rabbi isaan bira haa dhaabbatu. Rabbi isaan bira haa dhaabbatu. Amma sirra deddeebinee waan jennu lammii keenya gara biyyaatti akka nu galchan. Namni sagalee koo kana dhageechani. Ijoolleen Saawudi Arabiyaatti mana hidhaatti rakkachaatii jiranii guutumaan guututti xiqqaa guddaa osoo hin jedhin gara biyyaatti nu haa galan. Yoo wanna ittiin mootummaan galchuu dhabe gatii tiraanspoortii sana uummanni keessaaf alaan kaffalee fi haa galchu. Waan kunifuu inni jen osoo waan siyaasa ta'e osoo waan addaa ta'e hiriira bahu. Lubbuun namaa lubbuma namaati. Maaliif callisu keessa falaan? Hin callisina. Obboleessa keeti, obboleessa kiyya, obboleetti teeti. Hin callisinaan isiniin jechuu barbaada hundumti keessan. Biyya keessas ta'e, biyya alaas ta'e hundi keessan hin callisina. Dhimmi kun dhimma lubbuuti. Kanaaf Rabbiin isaan haa baasu, Rabbi isaan bira haa dhaabbatu, dhibee isaan haa lagu, nyaata malee dhugaatii malee jiraatanii. Rabbi isaan bira haa jiraatun jechuu barbaada. Isinitti tole share godhaa. Isinilleen akka sagalee taataniif asumaan isin gaafadhaa. Naaf galatooma. Bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isinin jedha. Turtii gaarii.